Eessinee baana jettanii hin baatan. Abadan ba'uun hin danda'amu. Namni Jawaar qabe nama Israa'eliin qabe. Afyaa biyyaa gurguddaa san ka mootummaan harkarra qabee waliin dalagu bar waan jedhe dhageettee deengadda ani waan biraas hin godhe asumaa gas galchee Abiyyi ma sigarafsiise waa jarri tun waliin dalagaa jirti natti fakkaata. Meedal maafiyaa biyyaa san amma ufii mootummaa waliin dalaytu ufii mootummaa san fuusisee hidhat darbisiise. Kanaa ol akkam goota bargara takka dhaquu hin dandeessu. Jawaarsi qabnaan cha'u siidhumatte. Maafiyaa sanuta qarshii miliyoona meeqa akkaawuntii ofirraa qabdu ka qarshii waan meeqa jijjiirsisuu dandeettu. Talafa Oromoo tana gurgurattee akkaawuntiin is ilaali. Guutee birrii kana birrii namaatiin guutee jedhu kana birriin waan feete jijjiiruu dandeettu gaafa isa harka galte maasalaama. Si hiyyeessa dalagatee bulu kana dhiisi. Meeqa warri miskiina jedhaa jiran bannaati. Ijoolleen wallaahi warri miskiina akkamii jedhaa jiran. Kaama akkana baxaraantee dhiiga yookiin ammoo ooma takka horiirraa baatee nama arrabsuun maaliin biyyatti nama akkami warri miskiina haadha abbaa waa takka gabbanii ol deebi'uu hin dandeenye. Mee amma qoradhaan agartani. Itti fufi Keeta jalaa hin baatu. Jawaani harkaan baatu. Dhugaa rabbi. Abadan osoo wanna feetii taate harkaan hin baatu. Lammata immoo warri hargee jalaan ta'e ijoollee jalaa hin saabatte maancaa kana baadhatee jedhan warra ijoollee barbaadaa jira jedhan. namni ijoollee mateen nayyuu nu guddisi jechuun bakka nama ilma kiyya yoo dhalle isatti sii fayyadanii ittiin sodaachisa kalas isa si kennadhaan kalas namni asirratti wallahi yoo isa dhageennan kaamma haati dabarsitee kennite tokko fa'aa jiran jenne haatummaan dhalte laa ilma ofii dabarsitee itti kennite kalas akkasumalee hin ta'u qaba. Bare inni nu beeku dubbataa jira nama natti hojii jedhamu kanneen kada barsaa natti hojii jaaru durbii obboleetti waan akkasii jaara namni ammoo waan dhugaa irratti namni obboleessa fi hin jibba namni dhugaa jechuudha. Kanaaf ammoo asirratti wallahi nama kanarratti dhaamne. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Namoonni gargaree ammoo namni hundi keessanuu baga jiraattan. Walumaan baga jiraanne sanyi. Amin qeerroo tu ajara yaada xiqqoo. Okay. Qeerroo yaada xiqqoo takka fakkii qeerroo haasa'e. Dubbatu obbo biyyarraa dubbataa raadhiisaa dubbatu. Dubbadhu. Onneen na dhufeeti mee dubbadhu lafi. Aye dubbadhu biyya jirtaa? Carraa tartiibaan nu gaannee eeggataarra. Koomenti kana dubbisamee waan jedhu laala guni araa jochinuun jedha. Dubbadhaa yeesh rakkoon qabu. Mee mucaan onneen damfeessuun mee haasa'e bada mucaa biyyeen naa nyaatu Kennineef. Abbaa biyyaa araanni kun akkam ijoollee baay'ee albaa jiraaf jalatti firaash irratti akka meraajni nagaa qaba. Sila akkam godhaa artanii yoo ta'e ijoollee nuun galle. Gurbaa tokko qabaarra ta'a wallahi elaa anana dhalatee nama sitti dhiyaatullee dhagahi namaatillee beeytu nama sitti illee dhiyaatu wanni anatti isa gubuun jiru ani yoo barbaade ragaa isaa gabbaasee itti kenna wallahi wanni inni nadhaadatu wanni inni tiisisata akkanarraan kaasu ayyama kiyyaanat anuu baqadhee adii kaatee san jira jal'isinatti hin kaagini nama keessaa gubataan waan godhe wallahi akka waytammaa wanti jedhanii meeshii guddaadha shamarran hundasii warra asirraa bebbet jedhu guutuun isii ammoo hudduu harree duuddee jirti wallahi laziin tabaqattee biyya Sumaalee Yamanii Sumaalee dachaa baay'ee jira. Wanti seetaami warra laal guruupii wal hidhee achi keessa sagaleen hirmaatee qawween binna jedhee mallaqa qaba nama malleen sun irra taa'u ganzabyaa jedhanii afaan Amaaraatiin warra sani shamarran ta'ee dhiira ta'ee guutuun isaa guruupii wayita sanii hin jiru gadiyaa tartiibaan gayyaa isin namummaa akkamatti akka midhaan lafatti harca'ee wayita funaanan qofa laala
Yes. Ammallee ammoo warra qabamuu fi yookiin ammoo qabamuu hin danda'u lakkaan humna qabamuu hin danda'u jedhu warra sanillee ammoo haga maatii isaatti wal beeyta waan ta'eef laal wal beeka waan ta'eef namni kun annama fakkeenyaaf dhalataa eessaa akka ta'e roobsaan hin beeka ganda keenya bakka hin beeka qasaanii hin beeka akkasii wal saaxila tokko nafina obboleessa kiyya ilmaan adeeraa kiyyaatii jennee jifili achuma dhiisi. Sheekha namni waan sanii namni guutuu walimaa jira amma Abdurrahman Umara Haji Muhammad Moyendu Afarsoodha namni isa beeku jira asirra miidiyaa kanarratti dhalataa eessaa jedhaa ture dhalataa baale ture bara roobsan kabaale jedhaa ture dhalataa baale ani dambali ijoollee dambali jedhee qoma dhiibee miskiina dararsiisaa ture maa dogo Madima isaa qofaan haa gaafatu malee sanin dogoggora Roobsa biisaa fuudhee ganda galchuudha indee ganda isaatti galchan malee hin ta'u bara afarsoon bara daabbo haqoo kaarraa ijoollee daabbaati bar tokko fi cilfaachii qaba karkaroo akkana iddirii keessa jira iddirii nu biraa qaba laala tokkicho ila mucaa sun garuu xiqqeen narraan baale gale ani ma odeeffannoo maalii qaba beekta haadha wajjin achi heerumee wayiillee xiqqoo narra baate garuu xiqqeen narraa achi gale sii gale Badagaraajin lai baadha wallahi haasoo fida jedhan dhagaa wallahi ijoolleen amma qabamti tuuni bari hin tumamtii bar gana elektirikiin lukarra hidhamee nama takkaan gabbaaftii bari hidhamuun kun baru Nami tokko bichaan qabamnaan guutuun fi wal odeessiti. Kana huduratti habiibi ila sijaaraan huduratti alfamaa elektirikiin asii meeshaa isaatirra saqqaamee bara siqaa kun anta hidhamurra waan akka waan qabamtanii oduu Usmiyyee arramoo tokko gananiituma dabarsaniituma gara keenya kennanii wallahi Usmiyyeen waa tokko sin gaafadha. Usmiyyee tokko suuraa isaa yeroo tokko usmiyyee tokko suuraa isaa hin arganne yoo warri argitanillee jiraatte dabarsaa kenna. Usmiyyeelleen akkanaaf. Usmiyyee maal jedhamee dhabameeyyu وبركاته Anamma waan isinii mudhagee Suuraan isaa kan namuu qabu. waantanuu isaa baha tokkoffaa ijoolleen tun akka itti baatu beeyi. واتك قافين التيبيت روبسن ila dubbiin namni kenna ajandaa torbaanitti baddusan si'a beekta isiisan kuni miskiinota beekta osuma qallannu kun ibada wallahi ijoolleen akkuma reef tokkeen jedhe amma osoo homa takka mee waan liiviin beeytu liiviin kun itti taphate bar ummata wallahi taphate Aafa cululleellee Si qabnaan nama Israa'eliin qabee dhageeffadha. afaanina galma wal bahee jedhi akka ciise jedhi sirba innaa ta'e jedhu kawanni waan dhagame yee araba innaa ta'e gadi tokko ragaate haadha warra waamaa jira wallahi namni bakka jiru laa ilaaha illallah yaa rabbatti qabaa isaa jalaa nu baasi kaa nu afaan illee takkaa nu alba'ee hin beeku waalleen dubbanne Akara balleessanaa turumbaddu tokko nagarre turumbaddu ima barooda asirra deeme namana naanaatii bakka waliin. Sheeka sunillee haasa'uu dadhabe laal makiinaa keessa taa'ee jedhe. Maali jedhaa haasawa ila afaan kun walidha uma haasa'u tartiibnu harkaa babbade sii gale. Wallahi namni amma hirrifanne seetaami onne keessa dho'e. Mucaan sufaa Awurooppaa Ameerikaa jiraami seerrachi tokkichoon beeyta kabbaadiidha akkasii kanaami. bexaam kabbaad nu Yani ragaan viidiyoo keeti viidiyoo kee wajjin hin dhayta sagalee kee wajjin hin dhayta gaafa rayteettu way faranjiidha way araba taate hin dubbifattaa waan seerri sitti kennu fudhatteetiin hin haamin jettee deemu yoo ufulaa si galchin alreetti galu Reebii tana viidiyoo koofii keessaa laallatanii fudhatan jette eebata roobsanii marra keetti. Dhageeffadha. Warri miidhame warri hundaa ol miidhame ijoollee biyya Arabaa caalaa ijoollee biyya Faranjiiti warri keessatti hirmaata. Alaatuun lammummaa ofii sirraa fudhattee obboleessoo hidha si darbiteet biyya si darbite eegaati hiyyoomattee dhukkeen si baate. wallahi muddamsuu baay'ee keessa jira warri biyya faranjii warra asii roobsan
Roobsa wallahi osoo dhugaa haasofne dhugaa jirtu ka lafa jirtu osoo haasofne an osoo fira amuca arsiitiin osoo fira kiyya akkas goote wallahi ijoollee arsii tan suuqee soddoma itti lakkaa suuqee maatii isaan ta'an waagaa kabachiisan dhiisu walloon deemu mana gabbaahinaa nu miidhu dhugaa rabbii jaruma tana suuqee warruma isii Dhageeffadhama sana maal uume beektaa tokko gandummatuu san fidee beeki dhugaa miti dhugummaan akka ammaati jette kana dhugummaan arsiin yoo nama fira isaa barbaaddee waraanuudha malee arsima ta'eef yookaan walloma ta'eef yookaan harargema ta'eef suni gandummaa jibbiinsa akka oromootti uumaa beekisu nama kan mateette kun ruulii sirriiti kana dalaguun barbaadan kaayisaan. Wallahi rakko. Wanni namni beeku qabu jaran amma namni baay'een amma Jawaar maxxanseemi wamaadhaa boru balaan itti bu'u yookaan mana hidhaa seenu se'an. Yoo General. Qoy fita. Yoo turte immoo waan dagatamtuuf itti fakkaatti. Ila waa lama beekuu danda'u qabda. Waa lama. Faransaa jira moo eenyu Itoophiyaa farji moo maalii ka jedhu tokko. Muzammiliin ka inni ture tokko gadhiisanii maal jedha beektaa jala deeme qabne jettee wakabaa gooti firaankii gooti jedhee gadhiisa honsota ka akkanaa kanneen mara jira bara mayaabu. Ila dhageeffadhaa waan an jedhaaru yaada Sunneen illee wargiseen itti fida. warri amma sodaattan kun homaadhaa boru qabamtan hin seeyinaa. Yoo ture immoo waan isinii dagatamu hin seeyinaa. Kaadhaa boru qabamullee hin jira. Ka hoggaa 3-4 booda poostii kanaan qabamullee hin jira. Kana waan an jedhe qalbii naa kaadhaa.